Okay, kutaa kana keessatti datasheet kanaafuu teebiliin erga create ta'ee booda teebiliin keenya gubbaa kanarratti teebiliin erga create ta'ee booda kun gubbaa kanarratti karsarii keenya gubbaa kan laala erga create ta'ee booda ammoo teebilii database erga create ta'ee booda teebilii tu create ta'a. Teebilii san keessatti teebiliin bifa sadiin create ta'a jenna. As koota menu option view kan jedhu kan menu option view kan jedhu keessatti datasheet view fi design view akkasumas SQL in one command dha jechuudha. Command dhaan create gochuun ni danda'ama. Isas ni ilaalla. Amma kan nuti jirru datasheet view dha. Datasheet view irratti akkamitti teebiliin tokko create ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf kutaa 12 irratti argamu inni kun jechuudha. Teebiliin kun akkamitti create ta'uu danda'a. RDBMS irratti jechuudha. Fakkeenyaaf ilaalaa isa kana datasheet irratti akka inni barreessan. Akkamiin create ta'a. Isaan gubbaa kan laala inni sun maal jedhama? Resident ID, first name, last name, age, address isaan jedhaman kun field jedhaman jennee. Fieldiin kun immoo data type mataa isaanii kan jenne. Fakkeenyaaf residence ID yoo jennu data type isaa number. Fakkeenya akkamiin beekna? Laala as click add to jedhu right click irratti mouse keenya kun isaan kun tarree data type keenyadha. Fakkeenyaaf student ID yoo jedhu lakkoofsa akka ta'u jalqaba number jedhee fidadha. Automatically database keenya yeroo tokko maal auto increment dhaan automatically resident ID number ta'uu isaanii beekamu jechuudha. Fakkeenyaaf as dhufnee maal jenna? Phone number jedhee barreessa. Phone number yeroo tokko maal ta'a? Text ta'uu danda'a, number ta'uu danda'a. Anamma data type phone number. Let me take number. Phone number. Fielding keenya fakkeenyaaf phone number jedhee barreessa. Phone number jedhee barreessu fakkeenyaaf as dhufee yoo asirratti kana barreessee enter jedhu hin fudhatu. Maaliif hin fudhanne? Data typing keenya the value you enter does not match the number data type in this column jedhee si deebisa jechuudha. Kanaafuu data typing keenya value isaatiin maal ta'uu qaba? Match gochuu qaba. Enter new value jedhee si gaafata jechuudha. Fakkeenyaaf let me 09 11 12 34 61 enter fudhatee laala number ta'uu data typing keenya jechuudha. So data typing keenya teebilii yookaan database keessatti bifa kanaan ibsamuu ni danda'a jechuudha. Data typing teebilii keessatti bifa kanaan ibsamuu ni danda'a jechuudha.